Masa ke kurupene fulan. Yo ijoolleen dubaraa keenya of sirreessanii. Ashma kam to hordoftoota kiyya bakka jirtanitti nagahee kan sanaa qabu jecha viidiyoo biraatii walitti deemnee jira takka boortan akka gamadaan abdii guddaan sirraa qaba namoonni channel kana faaratoota yoo jiraatan subscribe gochuun dagatina gara viidiyootti Cheerchi kusaa Gitanyaan namichi kuni intini go jechaa ture sabuufa buufan beektuuni yeroo sibiila yookiin aduufaa qaranii warra tumaatuman dhaqa hojiinsaa kana ture jechuudha. Kambarana korri samate na kofa mositi sulfate akkam jirtamme warri fate shekana war kana nudame korri dideetu manusene fate furdo tokkona wame mana jaza aduritti banu surta sodafa man sochonu akkadamne motu darranu Riko babar na mamida talo furdon jadu namfuda tasa dabu terra cubuda Korri barana samate patele garaja bate mana jaza tansi ega barana waka bega kostinega laki kostinega kostine Remixi yoo goote bareedaa irra deebite yoo baaste fudhatama argatta yookiin sirbi keessuun beekamtiin argata. Yaada kana irratti maal jettudha? Ijoollee shamaraa Oromoo taatan hunda keessaniif kan nuti dabarsinu. Innis immoo maal yoo jettan asii faanoon uummata keenya guba durbi keenya gin dhiirota isaanii jala akka barbaadan taatu. Maal jechuudha kun har'a ofiisiin hin beektani ofiin beektani isin har'a ofii keessaniiti har'a uummata keenya diqaalamsaa boriituma achi faanoo uummata keenya mataa namuudhe morma namuudhatti boriitu deebisee isumatu ilmoo isaatu diqaalaa gadi taateedhaaf jettee waraantee of keessaa baasuu hin dandeessu kanaatiif iyyuu ijoolleen dubaraa keenya of sirreessaanii dhibbaa dhibba kan isinitti himuu danda'u. Eeyyeen dhiisaa jenna nuti dhiisaa hin diqaalomsinu dhiisaa bituu nuti jirru moo bituu nuti jirru akkamitti gaa namni meeqa jirru moo Oromoo nama meeqatu jira qeerroon Oromoo nama meeqa jira jirra miti nuti. Oromoon saba qaqqaalii saba babbareedaa saba fardaan yaabbatee quroon ta'u har'a yaabbatee uffatee katamaa galteetti uummata keenya diqaalamsiisu sin. Garuu ijoolleen keenya wanti isinitti himu baay'ee har'a. Maalodha ammatuma ta'e mogorsa akkasiitu isaan irraa eegama. Yaadi isaanii gaariidha ijoolleen keenya of baraniiru ijoollee Amaaraatti namni jiru jira dhehii yaadu ijoolleen keenya Amaaraa jedhamiiddu namni kamiyyuu Oromoo akka isaati jaalataa Oromoo akka isaati fuudha. Isa kana Baqqalaa Garbaa kanaan duratti qabsaanii jedhaniiru walgee tokko irratti argittu yoo ta'e inni of jalaa qabdu hiiki amma isaa waliin jedhu ragaaniiru jechuudha qabsoon isaanii maaliif Oromoon Oromoo fuuchuu qaba Oromoo Oromootti uumuu qabdi. Innaa kan warra kanaatu dhiisanii waan kana irratti mikrii isa jedhan yookiin marii kana dhiisanii badaanuma akkartanii duutaniitu uummata biratu dhaabatanii uummata wajjinitu dhaabatanii. Ilkaan keenya daata cabbiima fakkaata hidhiin gandii mataa dhiiga dibdee laata gontanni harma keetii ol kee dhaabbata baroon duuba keetii iskittaan taphata gumilleen qola qaba deemilleen gagaa qaba ansi malee maal qaba otoon dhimma deemuu bookeen eeddite otoon si jaalladhu maamna gibbitee ritaa lukkuu fuudhee mukarra qubate innaadha manaa qabuu balbala cufate. Obsineera 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 Sadabe gabura makatu Ega dugaleza soto fatu Ande sumatu jibbite lavaga desitte silbite Barwa umdigajiba Ega kapatana Wondom te kakasani asaba kesani akana atasi sadia መልእክት ጉዳይ ተላለፋ ተማሪን ከኛ ወር ኦፍ በጠበጠነ ኑስ በጠበጠነ ከተማ ሲበጠበጠነ ሁሉም ተከሰነ ጥንቃቄ ጎዳ አማ መዝሙሪ ወሮሚያ አዲስ አበባ ከሰተ ደመቀ ጎነ ዘመራ ምክንያቱም ሳ ወሮሞኒ ጎፍታብያ ከናቲ አዲስ አበባ ዲሳ ትክክለኛ ተማሪን ቀበቴቶ ተራመዱ ቀባ ከናፈማ ግረ ክላስ ትምህርት ገባው እንዱራ መዝሙሪ ሞቀ ጎነ ዋን ኦሮሞ ከና አከበር ቪዲዮ kana baay'ee TikTok irra deemaa ture garuu viidiyoon kun normaali wammaroom saatti jedhamti namichi kun
irra gashanii wanta kana viidiyoo kun keessi barattoota waraabanii kan sagaleen sun qobaatti waraabamee irra gale malee maal barumsaatti waan keessi haasaame miti. Qoosaan maafi namoota fanii gochuuf akka godhin natti fakkaata akka kiyyatti yookiin waan iddoo biraatti haasametu kan barattoota kana irra gashanii beekaa waan haala yeroo wajjin wal qabate yeroo baay'ee namni fanii irratti hojjetaa fakkeessuuf yaala namni simmoo fudhata maaliif gidduu kana waa'ee faaruu alaabaa waan akkas kun baay'atee jira waan ta'eef inna waan aadaa wajjin wal qabate irratti fanii hojjechuu namni beekaa akka godhan malee waan barumsaa keessatti akkas ta'e natti fakkaatu irra galee ediitii ta'e sagaleen kun. Telegrammi. Telegrammi hin jibar. Nagaa teessan dhiisiti. Maal jettan? Waa takka jenne. Telegrammi. Eenyeen jedhe? Telegrammi ree. Jecha jiraate. Hin dhagahamtu irraa salgina jechutti. Amma kan jee. Waan teele taate mee qarshitti qomoo gaari. Telegrammi reeti. Telegrammi. Kanusi jedhe mana taata maasti gargaaru jecha jira maal gaafikke. Maallaqa nu ergi. Qarshii 100. Maallaqa nu ergi njoo. Dubbiin isi. Maallaqa nu ergi. Maallaqa. Akkam isi uje. Tole. Kallattiidhaan amala maallaqa nu ergi kan jedhamu tajaajila akkasii taasisa galee. Nu ergi tabi. Sirkii dheeraa jedhu waan sagalee qabadhaa gara gite. Sirkii fatanii akkam narratti hoo. Injira jira. Gara namni tokko jira kan zumma dheebe qaaqaajee wal bilee yaadde telegramsiire wal bilee. Nama sadii ta'anii taaksii keessa galani. Raddaatiin herreega gaafate isaaf oggu jedhu kennani achiin kan nama tokko bichaa kaffalan maaliif jedhamnaan Oromoon tokkodha. Taaksii keessatti hojjetu dura akkasuma waa'ee reyaaliitiitiin tokko ta'a jedhe. Sana dhaamsiko. Akkanumatti obbo Qaqqabaa Jeetaa kan jedhamullee Wayyuu Tashoomaa kan jedhamullee soofaa teessoon mana isaanii keessatti dhume waan biyyittiin abbaan ta'e sitti bu'uu danda'udha jechuudha. Waan dhokataa miti waan kallattii godhaa jirtu. Asii yookaan Qaqqabaa Jeetaa nama harka hin qabne jaarsa dadhabaa buna malakkee quba lamaa qaba. Nama sana to argitanii simbochisaa sin asitti akkuma nama fayyaa biddatti nutti naqanii nu fitan. Homaan balleessi abbaa ta'ee sin beeku. Homtuus nu biran jiru. Hannee mana keessaa hin qabnu. Waan dhumnee wallaalle malee akkanumatti hin dhumne jechuudha. Kana kana. Maatiin keessa keessa jiru amma karaa hin jiraatu. Maatii baqannee laga keessa jirra kun laga keessa jirra ijoollee tokkittii baqannee manni nurratti dhume mi'eessaa jala jirra burukatti sharaa qarannee mi'eessaa jala laga baqannee jirra mammaa irratti galluu qabnu homaa waa tokko qabnu namatu naannoo xiqqoon daadana warri duuba duubatti nuti duubee jiraachaa jirra. Balleessina jedhanii guboomuu qabeenya keessa. Ilma Oromoodha garuu waan Oromummaatti. Oromoo ta'utti qabatamaa Oromoodha. Oromummaa maaf dhumne malee waan tokko akkasii qabu. Homaa sin balleessine namaan ajjeene namaan saamne waan namaan nu harkan jiru daarii namaatti dabarsa qabeenya abbaa ta'e keessa jiru dhalataa asiitan gadaaruu xiroo kana keessa dhalataadha jechuudha. Ijaanuma asitti dhalanneef dhumne malee waa biraan qabnu. Amma waqtiin kun silaa waqtii gannaati waqtii qonnaati qonnas namni keessan qabeenyi mana keessatti sin jalaa gubatee abdii maalii qabdi? Akkuma beekamu baay'ee nama gaddisiisa. Uummata keenya akka beekamu Wallaggatti uumaa mormirraa ciraaqee isaarra buqqaa ture isaan keessaa kun isa tokkodha. Oromummaa isaaniitiif egaa kan isaan dhumaa jiran hedduu nama gaddisiisa. Ana. Kuni mee lafa kana maaltu as nama jira dhaabbata jira. Yeroo se'anii inaafeetu jaalala keenyatti inaafeetu. Gaa'ela duraaf gaa'ela booda.
ilaalaan deemtu maal takka quruphee fudhate guyyaa shanaffaa ishee akkas taasisasi. Fiigicha utaalchoorra maaliif? Kanarratti kufataan manan maqaana balleessuuf malee isatti heerumee kufe naan jechuufi malee. Takkan immoo kaballaa itichoo fa'aatu dhufa yeroo baay'ee akkasii. Kan isaa illee akkas hin jiru yeroo baay'ee reyaalitiin intini keessa jiru akkasumatti jechuudha gaa'ela du'uu keessa jiru waan akkasitti gaa'ela duraaf gaa'ela booda tokkoon ta'u yeroo baay'ee nama keenya beektu gaa. Erga manatti galatti akka bubbulanii booda wal ifachuu wal darbachuu walitti dheekkamsi kun hin baay'ata gaa'ela dura immoo wal sossobbii wal kunuunsuu fi jaalalli overii hamma saaksii jechuudha baay'een isaa. Kan isaanii jechaan jiru garuu hin jira wantoota akkasii kun. Hordoftoota kee viidiyoon isiniif qabadde kana fakkaata. Akka itti bohaartan abdii guddaa sirraa qaba. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa ta'uu yaaddan subscribe gochuun hin dagatinaa.